Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu dhiira akkasii yoo argite barbaadi itti heerumii bira hin darbinin jedha. Tokkoffaanii dhiira baay'ee si dhiphatu waa'ee kee yaadu oolmaa kee kan si gaafatu eessa akka toltee eessa akka turtee kan si gaafatu. Lammaffaa dhiira karoora siif qabu akkati barattu kan godhu hojii kan siif banu waa'ee kee dhimma isaa godhatee kan irratti hojjetu karoora isaa keessa kan si galchu yoo argite bira hin darbinii itti heerumi. Galatoomaa. Yeroo darbee shamarran umuriin isaanii waggaa 20 gadii mallattoo akkam akkamii argisiisu kan jedhamu akka qorannoon saayikooloojii lafa kaa'utti hojjedhee yuutuubii koorra kaa'een ture. Warri kaan ilaaltaniitu warri kaan hin ilaalle jechuudha. Warri hin ilaalin jirtanii qabxii muraasan asirratti kaasuu barbaada na hordofaa. Inni tokkoffaanii umurii waggaa 20 gadiitti hariiroo jaalalaa keessatti bakka olaanaa kan qabu hiriyyaa isaaniidha. Hiriyyaa isaaniitu baay'ee murteessaa jechuudha. Sababni isaa waan hiriyyaan isaanii jedhan fudhatu malee waan namni biraa jedheen fudhatan. Hiriyyaan isaanii yoo si jaallatte si jaallatu, hiriyyaan isaanii yoo si jibban si jibbu jechuudha. Hiriyyaan isaanii bakka olaanaa qabaa jechuudha. Kanaaf hin danda'ama taanaan hiriyyaa isaanii wajjin kominikeet gochuun, hiriyyaa isaanii approach gaariin qabachuun baay'ee murteessaadha. Inni lammaffaanii yeroo isaan itti haasaa guddifatanidha. Communication skill isaanii yeroo isaan itti guddifatanidha. Umurii waggaa 20 gadii jechuudha. Kanaaf dandeettii haasa'anii waa ibsachuu hin qabani. Callisanii ma ishi jedhu wayi ati haasa isiin jedhu malee ofii isaanii kana sanaa jedhanii reasonable godhanii sitti haasa'uu hin danda'an. Kanaaf naasoftuu hin dubbattu akkasin gootu jettanii dhiphisuu hin qabdanii jechuudha. Isa kana hubachuu sinirra jiraata. Ni beeku si barbaadu garuu utuu si jaallatanii maal jedhu deebi'anii sin barbaadu sin jaalladhu yeroo isaan sin jedhan illee ni jiraata jechuudha. Yaada hafee yuutuubii koo Ifaa Vision kan jedhu irraati dhaqaatii guutummaa isaa ilaaluu ni dandeessu. Galatooma. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu hin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Fedhii gaafa sirraa dhabanii fedhii dhabuu isaanii mallattoo ittiin beektan sadiin sinitti himaa jechuudha. Kanaaf bilbila bilbiluu meesejii barreessuun sin barbaachisu saayinii nama tokkoo yookiin saayikooloojii nama tokkoo ilaaltee akkasitti baruu ni dandeessaa jechuudha. Hariiroo keessatti namni tokko fedhii sirraa hin qabu yoo ta'e, yoo sin barbaadu yoo ta'e, afaaniin sitti himu gochaan argisiisa. Gocha sana beekuu qabna, gocha sana hubachuu qabna. Isaan sinitti himaa, isa dura garuu follow godhaa, like godhaa, comment illee godhaa, hiriyoota keessaniif illee share godhaa, callistanii ilaaltanii irra hin darbinaa jechuudha. Inni tokkoffaanii mallattoo nuyi ittiin beeknu maalidha yoo jettanii yeroo hundumaa daandii ittiin haasaa kee addaan kutan barbaadu. Haasaa si dhaabsisuu barbaadu. Ati baay'ee haasa'uu barbaadda, baay'ee dubbachuu barbaadda, isaan garuu si duukaa baay'ee haasa'uu hin barbaadan. Bakka dafanii haasaa kee addaan kutuu, dafanii haasaa kee gaggabaabsanii kara biraatti darbuu barbaadu jechuudha. Kuni low interestiin isaanii gaafa sirraa gadi bu'u wanta mul'isuudha jechuudha. Isa kanaan beekuu dandeessa. Callistee bilbiluu, callistee barreessuu, meesejii barreessuu sin gaafatu jechuudha. Dhalaas ta'uu danda'a, dhiiras ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Inni lammaffaanii yeroo hundumaa kan ittiin beekuu qabdu situ dursee bilbilaa, situ dursee barreessa. Isaan dursanii siin bilbilan, dursanii siin barreessan. Gaafa itti barreessitu takka turanii sii deebisu. Gaafa itti bilbiltu turanii 2-3 bilbiltee sadaffaa irratti sirraa kaasu. Isas akkuma sana haasaa gaafa sirraa kaasanis hin gaggabaabsu. Isa kanaan beekuu ni dandeessa jechuudha. Inni dhumaa ani jechuu barbaadu maa inni yoo jettanii biizii sitti ta'u. Sitti biiziidha, nama kan biraatti garuu biizii miti. Siif yeroo hin qaban namoota kan biraaf garuu yeroo qabu jechuudha. Sirratti bilbila cufanii namoota kan biraa hojii yeroo isaan haasa'an argita. Kanaaf yoo sin barbaadan ta'e hariiroo keessatti yoo sin fedhan ta'e afaaniin akka isaan sitti himan qofa barbaaduun sirra hin jiraatu. Mallattoo isaan sitti argisiisanii daftee hubattee gara mataa keetiitti, gara hojii keetiitti, gara daandii keetiitti deebi'uu sirra jiraata. Yaada kana fakkaatu argachuuf follow godhaa, like godhaa, comment godhaa, share godhaa. Wanta barnoota akkasii yeroo baay'ee follow gochuu badaa aadaa isaan qabnu please follow godhaa, comment godhaa, like godhaa, share godhaa. Tokkoffaa kan isaan ittiin rakkatanii identity formationidha. Yeroo sana jechuun yeroo isaan itti eenyummaa isaanii ijaaranidha waan ta'eef kan isaan dhiphatan waa'ee kee osoo hin taane waa'ee isaanii, waa'ee sheeppii isaanii, waa'ee muudii isaanii, waa'ee amala isaanii, waa'ee jireenya isaanii dhiphatu malee waa'ee kee hin dhiphatanii jechuudha. Kanaaf ati maaliif naaf hin yaaddu, maaliif akka barbaadden taatu, maaliif akkas hin taatu jechuun qabdu jechuudha shamara waggaa 20 gadiidhaan. Tokkoffaa kan isaan ittiin rakkatanii identity formationidha. Yeroo sana jechuun yeroo isaan itti eenyummaa isaanii ijaaranidha waan ta'eef kan isaan dhiphatan waa'ee kee osoo hin taane waa'ee isaanii, waa'ee sheeppii isaanii, waa'ee muudii isaanii, waa'ee amala isaanii, waa'ee jireenya isaanii
dhiphatu malee waa'ee kee hin dhiphatanii jechuudha. Kanaaf ati maaliif naaf hin yaaddu, maaliif akka barbaadde hin taatu, maaliif akkas hin taatu jechuun qabdu jechuudha. Shamara waggaa 20 gadiidhaan. Dhiira waggaa 30 olii jaallattee jirta yookiis beellamtee jirta yoo ta'e wantoota ati beekuu qabdu wanta gurguddaa afuran sinitti maatii sirriitti na dhaggeeffadha. Inni sadaffaa immoo baay'ee barbaachisaa fi baay'ee bu'uuraadha jechuudha. Inni tokkoffaani dhiirri waggaa 30 olii yeroo baay'ee kaayyoodhaa fi hojii isaa irratti xiyyeeffataa jechuudha. Abjuu isaa dhugoomsuudhaaf tattaafata waan ta'eef sirraa kan eegamu mul'ata isaa kaayyoo isaa sanaa sappoorti gochuudha. Inni lammaffaani dhiirri waggaa 30 olii yeroo baay'ee muuxannoo jaalalaas waan qabuuf akkasumallee seenaa jaalalaa hedduu waan qabuuf yeroo inni shamara adda addaa wajjin haasa'uuf qabu baay'ee dhiphaadha jechuudha. Kanaaf siin alatti nama kan biraa jaallate jettee baay'ee shakkuu hin qabdu, baay'ee hin shakkamu jechuudha. Inni sadaffaanii dhiirri waggaa 30 olii miira bilchaataa qaba, emotional maturity isa jennu sanaa jechuudha. Miirri immoo bilchinni miiraa immoo jaalala keessatti baay'ee bu'uuraa fi isa baay'ee barbaadamudha jechuudha. Kanaaf miirri isaa bilchaataadha, kana hubachuutu sirra jiraata. Inni arfaffaanii baay'ee amanamummaa qabaa jechuudha. Isa kanallee beekuutu sirra jiraata jechuudha. Yaada kana fakkaatu argachuudhaa fi asumaan mallattoo yooyyaa harka fuune akkam jirtu amma kanan sirriitti dubbachuu barbaadu hiriyyaan keessanii baay'ee akkasin jaallattu gochuudhaa fi tooftaa isin fayyadamtan isinitti maatii sirriitti aga dhumaatti dhaggeeffadha. Namoonni yuutuubii koo kanaa fi chaanalii koo kanaaf haaraa taatan immoo chaanalii koo kana yookiis yuutuubii koo kana sabskiraayib gochuudhaanii na hordofaan isiniin jedha. Yeroo baay'ee hiriyyaa baay'ee jaallannu tokko kan nuyi dhabnu qabaasa wallaallee akkaataa itti qabannu gaafa wallaalluudha jechuudha. Isa kanaaf har'a tokko tokkoon wantoota gurguddaa 5 nuyi hiriyyaa keenya wajjin gochuu qabnu akka isaan nu jaallatan tooftaa ittiin gochuu dandeenyu 5 sirriitti maatii hin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadha. Inni tokkoffaanii gaafa hiriyyaa kee wajjin haasoftu bilbilaan isa ta'uu qaamaan argitee isa ta'uu maqaa ishee waamaa duukaa haasa'uu qabdaa jechuudha. Maqaa ishee waamaa duukaa haasa'uu qabda. Maqaa ishee waamaa gaafa haasofnu maqaa namaa waamuunii paaworii qaba yookiis nama sana baay'ee gammachiisa. Hiriyyaa osoo hin taane namuma akkasitti beeknu tokkoyyuu maqaa isaa waamaa duukaa gaafa haasofnu namni sun moor nutti attraakt akka inni ta'u akkasuma baay'ee akka nu jaallatu taasisaa jechuudha. Kanaaf maqaa isaanii waamaa duukaa haasa'uun baay'ee paawerful akka isaan nu jaallatan taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa noormaalii isaan qaban ta'uu danda'a, maqaa nu itti baafne ta'uu danda'a, maqaa masoo ta'uu danda'a. Garuu maqaa isaa waamaa, maqaa isaanii waamaa duukaa haasa'uun faayidaa guddaa qabaa jechuu barbaadeen maqaa isaanii fayyadamuudhaan ni jalqabaa jechuudha. Inni lammaffaan keessumaa gaafa qaamaan wal argitan, qaamaan wal arguu dandeessu waan ta'eef gaafa qaamaan wal argitanii gaafa isaan haasa'an yookiis gaafa isheen haasoftu mataa raasaa dhaggeeffachuu qabna. Mataa raasuu qabna. Akkasuma harka keenya akkasitti godhachuu qabna. Harka keenya afaanirra kaawwanneellee ajaa'ibsiifachaa duukaa haasa'uu qabna jechuudha. Gaafa kana akka nuyi bakka isaaniif kennine hubatu. Bakka naaf kennaa jira namni kun jedhu jechuudha. Gaafa isin akkas gootanii akkasiin bakka kennitaafi jirtan bakka adda akkasinitti kennitan akka kanatti isin hubatu jechuudha. Kanaaf isa kana sirriitti beekuu qabna. Namni immoo akka nuyi isa dhaggeeffannu barbaada. Keessumaa shamarran immoo akka nuyi dhaggeeffannu rakkina isaanii akka nuyi dhaggeeffannu haala isaanii akka nuyi dhaggeeffannu malee akkuma nuyi ofii keenya duwwaadhaaf haasofnu hin barbaadan yeroo baay'ee jechuudha. Akka nuyi isaan dhaggeeffannu illee ni barbaadu jechuudha. Kanaaf dhaggeeffachuu qabna jechuu barbaadeen. Inni sadaffaanii baay'ee murteessaadha. Yeroo baay'ee dhiironni asirratti rakkoo guddaa isaan qabantu jira. Wanta nuyi dogoggorrutu jira. Yeroo hundumaa nutu ajandaa banaa, nutu mata duree fidee dhufaa, nutu xumuraa jechuudha. Nutu haasaa, nutu xumura. Hunduma isaa nuyi kan xumuru jechuudha. Isaaniin hin dhaggeeffannu. Carraallee hin kenninuuf. Istiin maal yaadu? Maal jedhu? Yaada akkamii qabu? Karoora akkamii qabu? Ishi maal sitti fakkaata? Ati immoo maal jetta? Carraa jechuullee hin kenninuuf yeroo baay'ee jechuudha. Waanumti nuyi yaanne ta'uu qaba bakka. Nuyi yaanne jennaani wanti suni dirqama ta'uu qaba. Akka kanatti yaannaa jechuudha yeroo baay'ee. Kun immoo dogoggora mataa isaa danda'edha jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Carraa kennuufii qabna. Akka isaan maal ta'aniif, akka isaan haasa'anii fi carraa kennuufiidha. Dhaggeeffachuudha. Maal jetta? Maal yaadda? Ani waan akkasii yaade. Utuu akkas goone maal sitti fakkaata? Utuu akkasitti deemne maal sitti fakkaata? Utuu kana goone maal sitti fakkaataadha malee? Akkas goona, sana goona, anatu si jaallata,
anatu akkasii godha, ani nama akkasiidha, ani obboleessi koo akkasii, ani maaloon koo akkas, maatiin koo akka no. Kun hin hojjetu jechuudha. Just dhaggeeffachuu qabna. Dandeettii dhaggeeffachuu keenya guddifachuu qabna. Dandeettii dhaggeeffachuu guddifachuu qabna. Nama sana dhaggeeffachuu qabna. Yaada nama sanaa kabajuu qabna. Yaada nama sanaa eeguu qabna jechuudha. Xiqqooma ishee illee eeguu qabna bakka. Xiqqooma ishee dhaggeeffachuu qabna. Malee yaadannoo dhufe jennee ofii keenyaati jalqabnee ofii keenyaa xumuruu hin qabnu jechuudha. Inni kun baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaa, baay'ee iddoo olaanaa kan qabudha jechuudha. Keessumaatii gaaffii gaafannee callisuu. Maal wayi ati maal jette isaanirraa dhufuu qaba bakka. Isaan fedhii isaanii keessa isaanii waan jiru gadi baasuu qabu. Yaada kennuu qabu. Haasa'uu danda'uu qabu. Isaan jechuudha. Kana yoo hin taane rakkoodha waan ta'eef jechuudha. Inni arfaffaanii gaafa isaan haasa'an maal gochuu qabna? Kolfuu qabna. Kolfuu qabna. Waan nama kofalchiisne yoo ta'e illee kolfuu qabna. Sin kofalchiisu taanaan kolfuu qabda. Akka isaan si jaallatan gochuu fi maal gochuu qabda? Kolfuu qabda bakka. Nama kofalchiisu kolfi garuu. Namni gaafati haasaa haasa'u namni kan biraa kolfuuf baay'ee itti tolaa, baay'ee gammada. Kun neecharii namaati. Isaan immoo riyyaan keenya immoo yeroo baay'ee yoo waan isaan haasa'an kolfaa deemna ta'e baay'ee gammadu, baay'ee nu jaallatu. Isaan illee yoo si jaallatu ta'e haasaa xixiqqoo haasuuftu kolfaa deemu, hin kolfuu jechuudha. Kanaaf tooftaan kolfuu, tooftaan nu isaaniin baay'ee ofii keenyatti attiraakti goonu yookiis ofii keenyatti harkisuu ittiin dandeenyu keessaa isa tokkodha. Tooftaa kolfuu kana fayyadamuu qabnaa jechuudha. Kolfuu qabna bakka. Namni hin kolfine homaa hariiroo keessatti milkaa'an ta'u yeroo baay'ee jechuudha. Ofii keenya maal ta'uu qabnaadha? Inni shanaffaan baay'ee kolfuu qabna. Bakka appreciate gochuu qabna. Waan ajaa'ibaa haasofte, waan dinqii dubbatte, haasaan kee namatti tola, haasaan kee dinqiidha jechuu qabna. Inni shanaffaanii baay'ee qulfii fi baay'ee barbaachisaanii kofalchiisuudha. Namni sun akka kolfu gochuu.